السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota Oromoo akkamiin nagaa keessan raasiitiin keessaa wantoota barbaachisoo fi ni fayyada jedheetiin isin qopheessee dhiyaadheen jira. Na hordofaa. Jalqaba siitiin keessan seenaa. Siitiin keessoo guseentu accessibility keessan fakkeenya accessibility keessan accessibility vision kana keessan jechaadha. Wanni inni fayyadu jechaadha. Vision kun amma wanni kun inni fayyadu screen zoom full screen jechaadha. Zoom godhee yookaan achi kaleessee yookaan as nutti dhiyeessee akka arginutti nutti mul'isa jechaadha. Wanni faayidaan isaa jechaadha. Amma magnification isa jedhu kana on goona. On goona jirra. Amma allamaaf tashin godha. Kun haala kana nutti dhiyeessa jechaadha. Barreeffama fedheeyyuu keessan irraa fagaatee yookaan arguu dadhabdan isinitti as dhiyeessaa haala saniitti fayyadamtan jechaadha. Inni biraa immoo duuba deebina settingii kana keessa jechaadha. Develop option isa jedhu kana jechaadha. Haalli itti baasuu dandeettan akkasuma immoo baatirii keessan illee isin qusata. About phone keessan jechaadha. About keessa erga seentanii isa software jedhu kana keessa seentan jechaadha. Mobaayila tokko irratti immoo akkuma seentaniin building isa jedhu tokko jira jechaadha. Kun amma asirratti isa building jedhu kana irratti al shaniif jahaaf deddeebisnee tuttuun jecha walirra haala kana erga tuttuqne booda nuftuuba deebina. Developing kun asitti nu ba'a jecha. Developing kun ammoo faayidaan isaa maal inni jettan akkasuma bifallee akka feeta irratti jijjiiruu dandeetta. Window animation isa jedhu tokkotu jira. Window animation saffisa mobaayila keessanii yoo akka tasaa isin harkifatee mobaayilli keessan dafee yoo hojjechuu didee waan akkasii jechaadha isin harkaa hoo ture. Asir window animation kana animation scale waan time kana irratti gootanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf yoo guddaa irratti goone 10 irratti yookaan 5 irratti yoo goone jechaadha hin harkifata akka malee jechaadha. Mee fakkeenyaaf amma yookaan 5 yookaan 10 irra goone haalaallu jechaadha. Amma tokko irra jira 10 irra goone ilaalla. Mee duubatti adeemu hin harkifata. Amma sirriitti akka malee harkifata jechaadha. Ilaala akkatti hin harkifatamu. Tura sirriitti tura akka malee tura jechuudha. Haala kanaan harkifata jechaadha. Ofirraa deebisna jechaadha. Isa sana irratti ta'uu qaba. Inni lammataa immoo as gadi deemnee jechaadha. Kalarii feetan irratti bilbila keessan immoo jijjiirtaniitiin itti fayyadamuu dandeessanii. Displeeyin irra jira amma bifuma oriijinaalaa kama silaa duraan itti fayyadamu jechaadha. Feetan diimaa feetan bulee feetan muka barbaadan irratti deebisuu dandeettan jechaadha. Iskiriinii keessan jechaadha. Isin isa kana akka barbaadan irratti bulee jira, booratu jira, gosa hedduun jechaadha. Ammoo chaarjii qusannaadhaaf illee namni chaarjii isin jalaa yeroo baay'ee mobaayila keessa isin jalaa fitu isa kana isin fayyadamuu dandeessan jechaadha. Inni biraa immoo jechaadha settingii Play Store keessan keessa seentanii as tuqaa sadii jiru kana bira dhayna setting
setting bira dhaqna jechaadha. Amma auto update isa jedhu kana bira ilaala. Kun amma only wifi over wifi only jedhaan isa amma gadaamsan don't auto update apps ka jedhu kan irratti deebisna jechaadha. Amma yeroo barbaadan qofatti ofii keessanii seentanii update gochuu dandeessanii yoo ammoo wifi argateetiin jedhee update app download godha jedheetiin appiidhaan update isan jechaadha. Yeroo baay'ee bilbila keessanii isin irraa cinquun hin mala waan ta'eef kanaaf san irratti akka deeffatan jechuun fi bakka kalarii san irratti jechaadha iskiriinii fi appilikeeshiniidhaan keessanillee bifa jijjiiru san irratti deebi'eetiin isin garsiisa jechaadha. Bakka kanatti yoo of isin hin ta'in jechaadha. Asirratti jechaadha green or red or green jechuudha. Haala kanaan ta'a jechaadha. Screen irratti adeemna haala kanaan jira jechaadha. Bifa kana haala kana isin jijjiiruu danda'a jechaadha. Akkasuma immoo bifa biraallee jijjiirtaniitiin itti fayyadamuu dandeessan. Kastirraa fayyadamuu dandeessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waraabulaa fayyaana ta'a. Yeroo biraa haga walitti deebinutti nagatti.